Eeyyee, Itoophiyaan ishee kamii? Natti agarsiisuu dandeessaa? Biyyoos ta'e lafa Affaariin jiru dhaqxee hammaartee yoo gaafatte namni Affaar jiru kan Affaar siin jedha. Ogaaden yoo dhaqxee yoo Ogaaden hidhattee gaafattes kan Sumaaleeti siin jedhu. Dachee Oromoo oddoo barbaadde dhaqi kan Oromooti siin jedha. Bagidduun mataa isaa garaa garanatti raasaa. Abeet faranjiidha ka ati Habashaa miti faranjiidha ree. Hundi keessan iyyuu tokko musliima taatanis kiristaana taatanis waaqeffataa taatanis hundi keessan tokko oromummaa irratti garaagarummaa tokko hin qabdani sanyii keessan faarsitu. Akka isheen jedheen badhaasaa Huseen dargaggeessi miidhagaan Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 28ffaa Kutaa 27ffaa keessatti akkuma argaa turtanii gurbaan bareedaan tokko mucaa tokko jaallachuun barumsa isaa irratti dadhabaa dhufuurraan kan ka'e koreen mana barumsaa uumamuu dhageenyeerra. Koree sana keessatti daarekteeraa fi barsiisaa saayikooloojii dabalatee obbo Lamuun akka keessa galanii godhamanii turani. Yeroo sanatti obbo Lamuun akkaataa himni tokko itti barreeffamuu fi ergaa himichaa ilaalchisee falmii adda addaa kaasaa turani. Falmii isaan kaasan kana namoonni baay'een kanaan dura waan qalbeeffanne hin fakkaatu. Sana booda garuu haala isaan itti ibsaa turani gaafa ilaallu waan ajaa'ibaati. Kanaan ala xalayaan obbo Lamuun barreessan suni lamaan wal falmii fidaa jira. Inni jalqabaa isaan barreessan inni dhugaanii jecha lamaanii liqii kan gaafatedha. Inni biraan garuu nama kabiraan barreeffamee obbo Lamuu fakkaatee kan dhiyaatee fi irra deddeebi'ee jecha tokko kan dubbachaa ture ta'uu hubanneerra. Gara fuulduraattoo maaltu ta'uuf deema? Obbo Lamuun ejensii qormaata biyyoolessaa kana dhaqanii maal godhu? Kutaa 28ffaa waliin haa hordofnu. Obbo Lamuun bakka itti jijjiiraman ejensii qormaata biyyoolessaatti hojii erga eegalanii oolanii bulaniiru. Guyyaa gaafa tokko ganama akkuma hojii jalqabaniin bakka itti keessummeessan dhaabbatee dargaggeessi bareedaan tokko karaa foddaa isaan dubbisaa jira. Maqaan dargaggeessa kanaa Badhaasaa Huseen jedhama. Magaala ija gurguddaa dheeraa miidhagaadha. Biftii fi dhaabbiin isaa shamarran miti dhiirallee ni hawwata. Dargaggeessi kun gara obbo Lamuutti morma isaa dheeressee "Faazer!" jedhee waame. Obbo Lamuun isaaniin akka ta'e hubataniiru. Mataa isaanii bitaaf mirgatti erga raasanii booda waraqaa adii fi iskiriiptoo itti fidanii itti hiixachuun "Isa amma Faazer jette kana barreessii natti agarsiisi" ittiin jedhanii. Badhaasaan akka rifachuu ta'e. Obbo Lamuun garuu nyaara isaanii akkuma gudunfanitti "Barreessi!" jedhanii. Badhaasaa Huseen rifannaa isaa gara dinqisiifannaatti erga gedderee booda barreessuu itti fufe. Akkas jechuun "Faazer" afaan Ingiliziin, "Abbaa" afaan Oromoon, "Faater" afaan Dochii yookaan Jarmaniin,
Pierre afaan Faransaayiin, Abbii afaan Arabaatiin, Padro afaan Ispaanishiin, Abbaa afaan Sumaaleen jechuun hiikasaa waliin afaan 8 asii gadi tarreessee itti kenne. Obbo Lamuun ija isaanii amanuu hin dandeenye ni raajeffatanii. Dandeettiin isaa akka jirutti ta'ee bareedinni barreeffama qubee isaa isaan ajaa'ibe. Akkaataan itti qubeesse isaan dinqe. Namoonni hedduun utoo foddaarra dhaabbatanii badhaasaan karaa balbalaatiin akka seenu godhani teessoo kennanii fi akka waa affeeramu gaafatanii. Buna dhuge kaardii qormaata biyyoolessaa duraa badee tures kennaniifi. Badhaasaa Huseen dhalatee kan guddate kaaba Oromiyaa Walloo magaalaa Sanbatee keessatti bara jajjabee ta'ee biyyaa ba'e sana dookimentiin isaa akka jirutti duraa bade. Barumsaan baay'ee jabaa ture. Ni dubbisaa. Baay'ee dubbisaa. Eeyyee. Baay'ee dubbisa kitaabii harka isaa irraan bu'u. Obbo Lamuu yaadataa waliin baay'ee haasa'e. Waa'ee Oromoo laalchisee kan Obbo Lamuu keessa jiru isaan malee namni biraan kan hin beekne Obbo Lamuutti hime. Obbo Lamuun waan jedhanii dhiisan wallaalanii ni gammadanii. Yeroo dargaggummaa isaanii yaadatanii. Hojjettoonni waajjirichaallee madda gammachuu Obbo Lamuu beekuu hin dandeenye. Obbo Lamuun hojii hojjechuu malee hojjettoota hunda waliin nagaa mormaa oliirra darbee hin qabani. Kolfuun haa turuu qummaadanii hin beekani. Har'a garuu kolfaa jiru. Kolfa garaarraa kolfaa jiru. Badhaasaa Huseen Obbo Lamuu biratti waan arganiifi kolfi Obbo Lamuu badhaasaa fira isaanii duraa badee ture waan argataniif jedhanii fudhatan hojjettoonni. Hojjettoota isaan waliin hojjetan gidduutti walfalmii wayii jalqabe. Keessumaa beezii fi yookaan beezaa fi bagidduu gidduutti walfalmiin armaan gadii kun eegale. Beezaan bagidduun akkas jette. Obbo Lamuun keenya kiristaana. Maqaan gurbichaa garuu Huseen waan jedhe natti fakkaate bari. Jette beezaanii. Bagidduun ishee harkaa butee. Ayi beezi keenya yeroo jettu Oromummaa kee ibsachuuf seesi jibbeen ture. Lakki ani kiristaana jechuu kooti garuu yoo Oromoodha ofiin jedhe maaliif na jibbitaa? Sanyii wal qooduu waan ani hin feeneefi kanumaaf qofa. Doowworii ati dhiphoo miti. Karaa amantaas mucaa filatamtuudhaati. Isheedhaan jedhe. Ani Oromoodha jechuun wal qooduudha. Abbaan koo lubbuun hin jiraatin malee Oromoodha. Haati koo garuu dhuguma Habashaadha. Sigaa hundi keessan tokko. Hundi keessan iyyuu tokko. Musliima taatanis, kiristaana taatanis, waaqeffataa taatanis hundi keessan tokko. Oromummaa irratti garaagarummaa tokko hin qabdani. Sanyii keessan faarsitu. Akka isheen jedheen badhaasaa Huseen dargaggeessi miidhagaan qalbii gara tokkoon Obbo Lamuu bira taa'ee hojjettoota kana hordofaa ture. Obbo Lamuu biraa utaalee gara hojjettoota lamaan wal falmaa jiran kanaatti qajeele. Hojjettoonni biraanis isaan marsuu eegalaniiru. Badhaasaanis akkuma bira ga'een gara bagidduutti galagalee ija bagidduu keessa ilaalaa. Ani Oromoodha jechuun sanyii nama qooduu miti. Warri kee bara dheeraa sanyii gootaa, sanyii filatame jedhanii of faarsaan turre. Har'as nuti Habashaan sanyii addaati. Ofiin jettanii jaarraa 21ffaa keessa
akka abbootii keessanii duraanitti of faarsaa hin jirtanii? Ani Oromoodha. Kun yakka miti. Innumaayyuu ani dursa Oromoodha. I am Oromo first. I am Oromo through and through. Haala kamiini ani Oromoodha. Kana jechuun maaliif isin rifachiisa? Ani Habashaa miti. jedhee itti dubbate. Bagidduun mataa isaa garaa garanatti raasaa. Abeet faranjiidha ka. Ati Habashaa miti. Faranjiidha ree. Badhaasaanis bagidduu harkaa butee. Rakkinni keessanii yeroo kamiyyuu hin furamne isa kana. Innis akka furamu hin barbaaddan hundi keessaniyyuu. Haqni waggoota dheeraadhaaf haguugamee dhoksamee ture akka haguuggin irraa mulqamee dhugaan ifa ba'u fedhii tokko hin qabdan. Namni gurraacha ta'e hundumtuu akka yaadaaf fedhii keessaniitti Habashaadha. Garuu miti. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa Habashoonni muraasa akka ta'an beekta? Sablammii 3 yookaan 4 hin caalani. Isaan biroon Habashaa miti. Taates dhiiftes kun nuuf mata bu'uu miti. None of our business. Dhugaa jiru sitti himu Habashummaan nun ilaallatu. Itoophiyummaas taanaanii kan fudhannu yoo Oromummaa keenya akka jiruun haal duree tokko malee simattee kabajjee fudhatte qofa. jedhe badhaasaani. Bagidduunis akka waan nama ashmurii haasa'uutti Itoophiyaa jedhee jalaa qabe. Badhaasaan ammas miira keessa galee haasaa itti fufe. Eeyyee Itoophiyaan ishee kamii? Natti agarsiisuu dandeessaa? Biyyoos ta'e lafa Affaariin jiru dhaqxee hammaartee yoo gaafatte namni Affaar jiru kan Affaar siin jedha. Ogaaden yoo dhaqxee yoo Ogaaden hidhattee gaafattes kan Sumaaleeti siin jedhu. Dachee Oromoo oddoo barbaadde dhaqi kan Oromooti siin jedha. Tigraayin dhaqi kan Tigreeti jedha malee kan Oromoo, kan Amaaraa, kan Affaar yookaan kan Walaayittaati siin hin jedhu. Yoo baadiyyaa Amaaraa deemte Amaarri achi jiru yoo gaafatte kan Amaaraati jechuurra darbee biyya Atsee Faasilii, biyya Miyyee Minilikii, biyya Balaayii Zallaqaa siin jedha. Eessaree? Yoo sabaaf sablammii hin tuqini biyyi ati Itoophiyaadha jettu isa kami? Biyyoon ati Itoophiyaadha jechuu dandeessu isa kami? Dura sabaaf sablammii tuquu qaba. Qabatamaatti biyyi sabaaf sablammii malee biyyoonis ta'e biyyi Itoophiyaa jedhamu hin jiru. Maqaa qilleensa irratti uumameedha. Gonfoo diidaati. Nuuf hin ta'u taanaan ofirraa buqqisnee ganna. Dhiphoodha jettanii nama irratti quba qabdu. Kan dhiphinaa fi of tuulummaan biyya diigaa jiru garuu isin mataa keessanii. jedhee dubbate. Obbo Lamuun utaalanii bakka jiranii ka'anii gara jara kanaa dhufuudhaan innis yoo duraan ijaaramteedha. Kan diigamu waan ijaaramee jiruudha. Waan hin jirre diigamuu hin danda'u. Jiraachuun maqaa qofaa miti. Itoophiyaan kan Itoophiyaa sirrii taatee jiraachuu dandeessu sabaaf sablammii hunda yoo kabajje qofa jedhanii. Badhaasaa Huseen harka isaa lamaaniin akka callisan gaafate. Gonkumaa akka tasgabbaa'etti miira hunda argachuu erga baree booda akkas jechuun haasaa isaa itti fufe. Akkuma armaan olitti dhagaa turtan obbo Lamuu fi badhaasaa gidduutti gochaan deemaa jiru gara kamitti akka deemaa jiru hubattaniittu. Kana gidduutti Beezaa fi Bagidduu namoota jedhanitti dabalamaniiru. Gara fuulduraatti maal ta'uuf deema laata?
Badhaasaa Huseen harka isaa lamaaniin akka callisan heddii gaafatee booda goonka akka tasgabbaa'eetti miira hunda argachuu isaa erga baree booda haasaa isaa jalqabuuf ture. Maal haasa'uuf laata? Waa'ee Itoophiyaa yoo ta'e sabaaf sablammii yoo ta'e waan hedduu dubbateera. Amma immoo waan kan biraa maal nutti himuufi? Ejensii qormaata biyyoolessaa sana keessatti waan baay'eetu ta'aa jira. Obbo Lamuu fi Badhaasaan jalqabamu malee bagidduuf beezaan itti dabalamaniiru. Hojjettoonni mana hojii sanaa hundi dhufanii isaan marsaniiru. Achi keessatti jeequmsii fi haasaan walfalmiin heddummachaa jira. Gara fuulduraatti maaltu ta'uuf deema? Kutaa itti aanu guyyaa 2 booda eeggadhaa. Hunduma isaa hordofuu akka dandeessaniif sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessanii afeeraa. Qooda afoola Oromoo waliin hatumsinu. Galatoomaa.